Ashama harka fuune khawajamtoota hordoftoota maatiiwwan Hilif Multimedia. Guyyaan tana godina Harargee Bahaa ana Jaarsoo magaalaa Jaarsoo keessatti argamna. Hawaasa magaalatti kana keessa jiraatu hedduu dubbisnee jirra. Magaalaa tana keessa hanqinaalee hedduutu argama jechuudhaan hawaasni dubbatanii jiran. Gama ibsaatii fi gama daandiitii fi gama garaagaraatii fi misoomaa fi gama waa hundaanuu magaalaan tun akka nakkina keessa jirtu hawaasni ibsu jira. Yaada dabalataa hawaasa birraa fudhannee simbiraan ganya nu wajjin tura. Gabummaan cufti yoo waltaanee marti bilisummaan teenya dhufti bilisummaan daftee dhufti. Dabaan daboolame dabaalameen kamiidhamne abbaa irreen daraaramne bara. Abbaa mana kiyyaa maqaan kiyyaa Nuurtuu Maree Bakarooti. Amma aaradaan tun jechuudha ragaa sobaan irra geggeessite kan inni ragaan kiyya naa mirkaneessee naa masakaree qabiyyee hundatti qabu akkanatti qorqorroo looyi dibbaa bu'aa takka daba narraa diiganii facaasanii qabeenya kiyyasa jooyyaan agartanuu waan dubbattanuu qabdan jechuudha. Qabeenyaan ani abbaan mana kiyyaa harka tokkoon qabu qaama miidhamaadha. Qabeenya sun idil naxaa bilaashina godhanii ilaa amma jittuu kun ammallee dhiyeenya kanallee namicha suniif kaartaa kaafne jennee na dhufan jechuudha. Hogguu na dhufan anan jeeftanii tuma kaartaa kaaftan jeetiin dhoorkee akkasitti yaasee jechuudha. Sunuu ijoollee qeeroo naa kaase sila fagoo diiganii fagoo akkanaan jedhan aanaa kanaa ati wayii ati armaayi wayii dhalattu armaati cina sanii fiddee naan jechaa jiran jechuudha. Qabeenya inni amata 24 harkaa qabu ilaa umrii isaa dhaabbata jiruu isaa harkaa qabu jechuudha. Qabeenya kana bilaashitti naxaana godhanii kan mataa kiyya baadhee dimaa guuree fiti. Olaantummaan seeraa takka hin jirtu akka aanaa kanaan maa'uun agarree qabaleen tun araddaan tun taatu araddaa kanaan maa'uun agarree jechuudha. Jireenya kaanaa kana keessa jiru cunqursaa uummata Oromoo kana qaqqabanii filmaataan nama qabuutu aanaa arma keessa jiraachuu danda'a. Namni nama hin qabne takka firii takka jiraachuu hin jiru. Kan nama qabu, kan fira qabu, kan qabeenya qabu jiraachuu jira jechuudha. Qabeenya kana gadhiisiitii irraa ka'inaan jechaa jiru jechuudha. Laama jittuu bu'aa takka dabatti. Mataan kiyya kun laama jittuu nan dalagu ganama kana. Kini lamarra sadii irraa hin bitadhee liqimsa jechuudha. Mataan kiyya nan dalagu laama jittuu. Gidaan qabeenya kiyya kana harko garaan kiyya kun dila kana narraasamaa jira. Silaa iyyaan dhufanii harkanii hogguusuma yaada tokkotti kaa'an. Qabeenya namaata irratti kana godhu jechuun akka televezyiina keessatti agarruu fi akka aanaa kana jiru garagaraa jechuudha. Seerri nuun kabajamnee biyya kanatti olaantummaan seeraa numaa hin jirtu. Kan fira qabu fira isaatiin lafa namaa saamaa jira jechuudha. Amma dura akkana numaa hin agarree jechuudha. Magaalaa kanaa harkineetu hin dhageenye numaa agarraa mirga namaa akkana dhiibunii hin jiru. Kantiibaan taatu kantiibaan sirrii amma dura nuuf hin dhaabbannee nuti. Miidhaan nurra jira. Miidhaa gurguddoo akka xiyyaama kan bakka tana dhufee harkutti hin jirre dhibba meeqa jechuudha. Ani marabbiin akkuma magaalaa biyyattiin harkee malee dhibba meeqaatu bakka tana jira. Akka xiyyaa miidhamee jiru. Kan qabeenya isaa dhabee jiru. Kan mirga isaa dhabee jiru. Mirga isaa falmachuu dadhabee abbaan mana xiyyaa barnoota qaba baratee jira. Hudhaan fixee jira. Hurnaa sun irratti hirdaata magaalaa keessatti uummataa kan namaa jiru. Deem maal fudhataa mi'ate asii? Maal asii qabde? Bahi jedhanii ari'aa jiran jechuudha. Miidhaa akka arman nurra jirtu cunqursaa kanarra geesse immoo nama tokkorraa hundee. Qabeenya kiyya mana tokko akka lama sadii ta'ee jaamtee uummanni guutuu siima qabeenya asirraa narraa diigame. Mana looyi dhibbaa kanii mara gumalee naanafin abbaan seeraa deemnaan jee waliigaltee dalagaa naan jee abbaa seeraa yoo waliigaltee qabaadhe waliigalteen qabaani kun waliigalteen tun dubbifamu qabdi jennaan waa'ee waliigaltee keessa wanni nu golche hin jiru naan jechuudha. Abbaa Yuusuf Abdillee qajeelin gaafas liqoon borii inni qabeenya isaa tokkoffaa kan taphatee diigee facaasee fixa jechuudha. Ati mudhii daawwitii fi ati horadhaan qaatii deemichi galii jedhanii jechuudha gidee inni dhaqee himate. Namni akkana shanyummaan gosummaan namni addaan namni filaa. Waan akkasiitu jira as keessa. Ija ta'in irratti hamma nagi naa harka tokko hin qabne wali funaanee ijaarradhe. Kaabineen hin ijaartu jettee kaabineen araddaa tanaatiif taamma angorrallee jirtu. Mirga kiyya dhiibanii mataa kiyyallee kana godhee hiraari jire jechuudha. Naumaan tiimadhu dhabee akkaan ilmaan kiyyaas hin barsiifanne ta'ee bulchaan araddaatii fi caasaan aanaa jaarsoo kun hundi rakkoo qaba.
ilaamee du'anii kun mataa kiyya maraadheetiin jira manni kiyya laaluu dandeessanii jeteessanii dhayitanii bira naa dhaabbachuu dandeessan. Kanaafuu karaa mootummaa manni kiyya kun ilmaan kiyyaas barsiifachuu dadhabee harka tokko hin qabne diigamee jira manni kiyyaanii haala maraatuutti irraan jira jechuudha. Rakkoo xiyya tana namaan tiima dhabeetiin walumaan dubbadhu wallaanii. Abbaana jeefame yoo gamtoomne nuti yoo waltaane cufti gabrummaan nu kufti yoo wal nyaanne qomoon yoo wal lolle ammoo bilisummaan turti yoo gamtoomne yoo waltaane bilisummaan teenya dhufti. Bilisummaan daftee dhufti bilisummaan daftee dhufti bilisummaan daftee dhufti bilisummaan daftee. Dhalataa Araddaa Gaara Abdullaati jiraataa aanaa jaarsooti. Araddaa Gaara Abdullaa keessa ta'ee gandi huyyuu gandi karaa jaaqa jedhamu ayyaantu maamata wala liyyita jeniin barattoo Araddaa Gaara Abdullaa bannaan barnoota Araddaa duuda qal'aa ta'e baratu duuda qal'aa gandi duuda qal'aa katee baratu arraas taa'ee. Bulchaa Araddaa Gaara Abdullaa Maamma Yusuf Aliyyuu kanaafi bulchaadha tokkoon dhaqu amma iyyuu yoo ta'an bira jirti an kan nuun barbaadu manni barnootaa kun gaanee ni dhaabbataa saniif waan hin barsiisu waan milee qabu iyyuu yoo ta'an akka seeraatitti narraafuu dhaayeetiin eegaa halkatti ayyala qabee kan hin barbaadu jiru. Araddaan waraqaa katabdee natti kan ta'e bulchaa itti aanaa tamam isaati kayyanitti hoggaan geessu. Bulchaan Araddaa Gaara Abdullaa kana itti aanaan sun tamam isaati kayyanii dhalataa kan tokko iyyuu kan ta'e sun warra biyyee ane hoggaa bulchaan milishaas qabadhu ati mataa keetiin ganda dirbaa kayyanii sun dhaqee qabii waajjira mana barnootaatti dhiyeesse hoggaa jeniin qamaatii isaati laa hojii diyee mucaas naatti dhaqee boqosuun miilaanuu dhiyaa jisiisuun deemaa. Ani akka Araddaa Gaara Abdullaatiif gaamiyyoo tun manneen guufuu mana barnootaatti taatee shamarran Araddaa Gaara Abdullaa guutuutti hin baratanii miyyoo digitan fakkii irraa fudhataniiti dhalaan Araddaa Gaara Abdullaa ganaa itti deebi'ee hin baratu barnoota dhalaan bakkaan gahuun fadhoo boodetti hafanii antanaafuu miyyoon digatun akka manneen barnootaa irra naa dhiyaattee seeraan uummanni dhalaa deemte kun haa gaafatanii hoggaan ijoon eegaa gadda irraa qabanii guyyaa jimmataa deemtee galma iddoo akka lamaan guyyaa lama ilaa eegaatti rakkoon irraa eeggachuu didee tanaan qaama dhimmi ilaaluutti akka naa deebisatanii miyyoo barnoota irra naa deebituun iyyata galfachuu barbaade. Mirgi ilmi namaa dhalaa manneen barnootaa akka shamarran eeggachuutti hin jirtu. Ashee Musaa Elee. Maqaan keessan ulfuudha sagalee. Maqaan kiyya Ashee Musaa Elee. Aanaa jaarsoo awtiiso galma kiyyamma. Iddoon hin galu awtiiso qoysa. Rakkoon gama shamarran dubraa kun imma rakkoon isaanii eegamuutti hin jiru. Waggaa torba jaha ol dabarte kana gama fuudhaa kana dirqamaan deemsisuuf tajaalatuuf tan hin jaalanne jechuudha. Guddoonii fi xiqqoonis amma hoggaa mana sinseente bultii hin harkattuu jechuudha. Turtee baatii lama baatii sadii hogga teesse deemte gama mana murtiiti jechuudha. Kun mana murtii kana dheetus ni kamuuf jechuudha mirgi dubartoota. Rakkoon kanaatu keessaahu aanaa jaarsoo waanuma qara'u ilaa aanaa jaarsootti baabara 30 haga'utti rakkoo haalaan arkee jira jechuudha. Yoo dubbanne mirgi keenya hin eegamu. Mirgi keenya hin eegamu. Anillee waaniin mirga dubartoota eeguudhaaf nurraa deema boo yaada jiru namarree dhiyeessuudhaaf. Maabara kana keessatti kana arkee jechuudha. Rakkoo dubartoota kanaaf dhiyeessuu danda'ee jechuudha. Hawaasni godina Harargee Bahaa aanaa jaarsoo magaalaa Ijirsa Gooroo rakkoo fi rakkisaa keessa jiran bifa kanaan ibsatanii jiran rakkooleen isaan akka mata dureetti kaasan hedduu osoo ta'u keessaa rakkina ifaa akkasuma bishaan dhabuu fi niitoorkii jedhan. Alhamdulillahi arrantana miidiyaan heliif waliif kun nu biratti argama rakkoo teenya rakkoo maaltu isin rakkoo maalii qabdanii maaltu isin dhaabbataa quuqaan keessan maalii jee nu bira dhaabbateeti kan nu gaafachaa jiru. Kanaaf rabbii guddaadhaaf alhamdulillahi jecha rakkoo baay'ee qabna. Fakkeenyaaf daandii keenya yoo fudhattan daandiin aanaa jaarsoo
hedduu citee yeroo muraasa booda yeroo haala kana yoo gannetii kan itti fuftu taate daandiin kun ni muramaa waan jiru sodaa hedduu sodaa keessa jira. Rakkoo daandiitis ni qabna akkasuma ammas hanqinni bishaanillee ni jira. Amma yeroo biraa gizee kanatti jechuudha amma birraa gizee birraa kanatti rabbiin dandayaadhaa ganna godhee jira malee. Barootan dabrezaak yeroo birraa tana keessatti hedduu rakkoo bishaanii jira rakkoo bishaanii hanqina bishaanii jira kanaaf gaawaan kana miidiyaan kunis akka fuudhee qaama dhimmi ilaallatu bira rakkoo teenya tana nu ga'u abdii guddaan qaba kanaaf galatooma isiniin jechuun barbaada isin warri miidiyaa iliifis akkana dhuftanii yaada keenya rakkoo teenya nu gaafachuu keessaniif hedduu galatooma jazaa keessan jannata rabbi isin yaa galchu jechuun barbaada galatooma assalaamu alaykum warahmatullah. Okay galatooma ana keenya kana dhuftanii yaada nurraa fuudhuudhaaf hedduu galatoomaadha amma dura ana keenyatti miidiyaan akkana dhufe yaada keenya ifa bilisaan nurraa fuudhalleen hanga ammaatti agarreen beenu rakkoon ana keenya hedduudha rakkoo ana keenya wajjin qabatee dargaggeessi keenya carraa akkanaatti fayyadame yaada isaa bilisaan ibsachuu fi rakkoo ana kanaa takka takkatti himuudhaaf silaa fadhiin qaba ture garuu miidiyaan akka hiliif kanatti dhufee yaada nurraa fuudhallee amma durallee hin jiru fuuldurallee dhufa inni abdanna yeroo irreecha deemnullee karaa nagee qabuun karaa falaasama sirna gadaa eeggateen qeerroon keenya walitti gurmaa'ee abbaa gadaa keenya jalatti hundaa'uudhaan qeerroo keenya foollee ijaaranii jalatti tokkummaadhaan hirmaannee. Akka namni dhufee nuti dhiyeessu hin jiru miidiyaan ammaan duratti rakkina daandiitii fi rakkina elektiriikaatis ni qabna. Gaafii tana bulchaadhaas qaamaan dhayinee gaafannee jirra haala rakkina daandiitirraan kan ka'e tiraanispoortii illee dabalaa jiran taarifaan ala qaama dhimmi ilaalutti beeksisaa jirra waajjira poolisiittis dhayinee akka qeerrootti waajjira bulchiinsaattis dhayinee nooliin kiloomeetira 35 qarshii 50 uummatarraa fuudhuudhaan magaalaa kana keessatti sibiilli dararamaa jira. Ammallee qarshii 60 dabalaatii jiran. Olaantummaan seeraa biyya tana kabajamaa jirti. Kanaafuu olaantummaan seeraa akka kabajamtu qaama dhimmi ilaalutti akka nu dabarsitanii isin gaafadhaa galatooma. Miidiyaa kanaas galatoomfachuun fadha dhufee kan nu waafachuu isaaniitiif. Duraan dursee maqaan kiyya ibsaa isfee yaada malee naan jedhani dhalataa godina Harargee ba'a aanaa Jaarsa magaalaa Jaarsa Goorate. Duraan dursee inni galatoomfachuu barbaadu TV kanaan heliif kana haalaan galatoomfachuu barbaada. Maaliif jettee TV'n tokko kan ol biyya kanatti rakkoo teenya furuudhaaf qeeraa buloo biyya ol dhufe tokko hin jiru. Adii eeggarsa godhaafii ture rakkoo uummanni itti hundu qolleen ol biyya asitti yaada keenyaa fi rakkoo magaalaa Jaarsa Gooroodha. Niin furaa biyya kanatti itti yaadee takkaa nam tokko ol biyya hin beeku. Haalaan TV kana galatoomfachuu barbaada jechuudha. Rakkoon magaalaa teenya keessa jiru maali jettee rakkoo hedduu qabna. Maaliif rakkoo karaa bulchiinsa gaariitis ni qabna. Rakkoo karaa dargaggeessa hojii jedha biyyeettis hedduu qabna. Rakkoon makaaraa fakkeenyaaf akkamitti dargaggeessa kana birkiin asii wal qabamee dhabu kun yoo argite jimaa eeggachuuf itti hafe dhaabbanna malee nuti rakkoo hojii takka hin qabne. Namni hojii kanatti kan nu kakaasu tokko hin jiru. Namayyuu asii akka qarshuma shanfaa nu kanneen qurannu kanneen asii deemu malee baay'ata mootummaan achi olii gad erguun kan asirra nu ijaare hojii nu godhuudhaaf namni farinnaa qabu tokko hin jiru. Qalama ta'ee fudhatte rakkoo bishaan dhugaatii rakkame. Rakkoo bishaan dhugaatii bombaa nama 5,500 as keessa jiraachaa ture. Kan gaafa ila sillaasee asitti kan nu dhaabbame. Har'a biirkaasan dhugaa jirra bishaan. Namni har'a as keessa namni jiru irra nama miiliyoona meeqa magaalaa kana keessa. Bishaan kun wal ga'uu dhabee rakkoo bishaan dhugaatii haalaan qabna. Tan ifaatillee yoo ta'e ifaan torban keessa tara takka takka hin dadhaama. Uummanni keenya ijaa sanbeelaa yoo ta'e sanbiree haa kutuu yennu. Rakkoo karaa bulchiinsa gaarii yoo ta'e as keessa jiraachuuf rakkisa. Biyya tan ammaan walleenu mootummaan jalaa ol dhufee nu bulchuuf jira malee haa gubbaatti jee biyya tan namni quba qabu jiru mootummaan. Bulchaa yoo ta'e faayidaa isaa malee faayidaa bulchiinsa magaalaa kanaatiif sirriitti ijaaru. Abbaan fareewu biyya tanaa fi yaadaa dargaggeessa kanaa fi yaadaa jee kan quuqame uummata kanaaf kanneen hojjedha jiru akka mootummaan gubbaarraa gad dhufu tokko ittiin jiru. Nuti gaafa kan nata saabii wal hirkisaa hawula ol bee bilisummaan ni baati beeyna malee amma ganaa nuti jaarsoo keessa bilisummaan nu dhuftee kun ta'e. Ganaa amma nuti nurraa hafte amma maaliif akka qabsooyinee nuti amma akkana wanni enneen dargaggeessi birkiin kun akkana hojii dhabee kan dhaabbachuun kun haalaan salphisa. Akka magaalaa teenyaatti amma fakkeenya bira biraa rakkoo daandii qabna. Rakkoo daandii amma bulchaan keenya jidee nuuni jettu agartan karaa kana gisee irra yaatan. Daandiinis hin jiru jedhanii rakkina isaanii bifa kanaan akkuma isin dhageettan kanatti kan ibsatan yommuu ta'u rakkoo fi rakkisaa isaan irraa sassaabbanne kana kantiibaa magaalaa Ejirsa Gooroo dubbifnee turre. Kantiibichinis bifa kana yaada isaanii kana dhibbaan dhibbatti amanuu fi
guutuun guututti rakkoon kun magaalaa Ejersa Goorootii fi akkasuma godina kana keessa jira jechuun kan dubbatan yommuu ta'u. Daandii irratti dhugaadhaan rakkoon tokko tokko jiraatu malee yeroo ammaan tana furmaata laachuudhaaf sadarkaa federaalaa karoora qabame. Harar Gursum Jaarsoo hanga Bombaasitti daandiin asfaaltiidhaa jalqabamee jira. Yeroo ammaan tana Gursum irraa hiriyaas jalqabamee jira. Akkaataa karoora mootummaadhaatti yeroo gabaabaa keessatti furmaata ni argata. Asfaaltiin guutuutti hanga Hararitti hojjetamaa jiru waan ta'eef honka furmaata argatu kanaan dura dhugaadha karaa Habuloo keessatti fi kanatti qorakkoonni ture. Amma immoo guutuutti furmaata kan argatu ta'a jechuudha. Daandiin kun hojjetametti jechuudha. Gama ifaa fi neetworkiidhaan wajjin wal qabatee sirriidha rakkoon tokko tokko ni jira. Kun gubbaarraa isaan gadiittis tokko riifoormii wanti taasifamu jira. Keessattuu teelaa keessatti neetworkiidhaan wal qabata. Neetworkiin san hin jiru. Jenereetara yeroo takka takka ashkaa uumuudhaan jechuudha keessattuu naaftaa fixuudhaan hogguu jenereetarri dhaabbatee ifaan hogguu dhaame jenereetara akka jenereetarri yoo badeemmaas neetworkiin san waliin deemtee baddee jechuudha. Rakkoon akkana kana kan ture ta'uu isaati. Kan ammaas diistiriktii isaaniitii wajjin wal dubbanne qaamaanis dhufanii asittis ilaalanii yeroo wal mari'achaa jira bilbila isaaniitis ni qabna guyyaa guyyaa wal qunnamaa furmaata hallaachaa deemaa jiran ta'uu isaati jechaadha. Akka mootummaattis akka bulchiinsa magaalaattis kan hordofaa jirra jechuudha. Gama ifaadhaatiinis keessattuu Habuloo keessatti poolii faa jiga haadafaa murama pooliin kun ka ture ka dulloome yeroo dheeraadha. Waggaa 10 ol turee jira eega dhaabame. Kanaaf pooliin kun jijjiiramuudha barbaada iddoo isaa jechuudha. Pooliin kun mukni isaa waraqee jira jijjiiramuu barbaada. Kan ammaas duraan sadarkaa federaalaatiin hoogganama kan aanaa keenya amma immoo Oromiyaan hoogganama. Warrummaa Maabiraataa Hiliitu adda ba'ee jira jechuudha. Federaalaa Dirreedootti Oromiyaa Ciroon kan hoogganamu. Kanaaf isaanii wajjin wal qunnamaa jirra. Furmaata maayyiidhaa kan laatamu ta'uu isaati rakkoon ture akkuma jiru ta'e dhawaataan rakkoon kun kan furamu yeroo tokko rakkoon hiikkatu waan hin jirreef akka bulchiinsaattis isaanii wajjin wal qunnamtii taasisaa poolii jigee kun akka haaromfamu taasifamaati jira jechuudha. Haala bulchiinsa gaarii irratti himannaa tokko ni jira. Bulchiinsa gaarii irratti wanti beektu yoo jiraateef isin. Keessattuu sirriidha rakkoon bulchiinsa gaariidha. Keessattuu olaantummaa seeraatti wajjin wal qabateetis wanni karokoodhaa tokko tokko kan mul'atu ni jira. Haala yeroo dabreetti wajjin wal qabateetis wanni hiriyaas konkolaatee gamana dhufe ni jira. Amma immoo ifumaafuu hawaasni maddii keenya dhaabbateeti olaantummaa seeraa kan wajjin kabachiisaa jiru. Waliin taanetti kan kabachiisaa jiru. Kanaaf olaantummaan seeraa kun kabajamuu qaba hawaasnis itti amanee jira. Nuti sudhannee qixa saniin kabachiisuudhaaf hawaasa wajjin tokko taanee hirmaannaa hawaasaatiin kan kabajamu olaantummaan seeraati. Hirmaannaa hawaasaa saniin akka kabajamu taasisiisaa jira. Yeroo ammaan tana haalli hundi mijaa'ee jira, tasgabbii jira. Akka magaalaa keenyaattis nageenyi tasgabbaa'ee jira. Rakkoon olaantummaa seeraa tokko hin jiru. Namni mirga isaa deemee falmata ni gaafata. Qaama rakkoo qabu to'annaa seeraa jala seeraan qulqullaa'aa ragaarra qulqullaa'aa kallattii kanaan deemamaa jira. Gama haqaatiinis akkasumattis waajjira haqaatiif manni murtiitis hawaasa keenya mari'achiisaa jiranii. Rakkoon bulchiinsa gaariittis dhawaataan hiikkachaa jira. Kanuma akka wannaatti haniin. Absama Jibriil Marii jiraata aanaa Jaarsoo magaalaa Ejersa Gooroo. Yeroo jalqabaatiif miidiyaan dhufee nulaale miidiyaa kana akkuma mata duree irratti ibsametti magaalaan teenya tunni fi aanaan keenya kun karaadhaas waa hundaa'u rakkoo guddoodha qaba. Bishaanillee. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa kan taatan hundinuu egaan hawaasni keenya rakkoo fi rakkisaa isaanii bifa kanaan kan ibsatan yommuu ta'u sagantaa kana yookaan dookumentarii gabaabaa kana dalaguu irratti akkasuma bulchiinsaa fi nageenyi godina Harargee Bahaa sagantaa kana dalagne akka hawaasa biraan hin geenyeef kan nu hidhee fi akkasuma kan dararaa hedduus dheeraadhaaf nurraan gahe kan ta'u dookumentarii seena qabeessa hawaasni keenya akkanatti jira. Bakka kana jira. Uummanni aanaa Jaarsoodhaa uummata bayyanataa uummata barnoota qabu. Garuu seenaansaa hin barrooyineef. Akkanuma dubbata malee seenaansaa hin barrooyineef dhugumattuu. Miidiyaan liif kun
yeroo jalqabaatiif arma dhufee kana laaluudhaaf uummanni baay'ee galatoonfataa ammaas itti hafuun nuti illee cina dhaabbannaa miseensasaa ta'uudhaaf abdii qabnaa kan jettuun qaba.